wii fardaaf lafaan insi barbaadaa ture kottu dee kana taa'e waan ta'e sitti maafani kottu dhugaa rabbii kottu dee kana taa'e waan ta'e sitti muufaniyan. Gudii ijoollee keenyaa dhageessaniittu ijoolleen keenya koo bakka wal fixaa jirti ormii akka kana waliin nyaatu. Ormii akka kana waliin nyaatu ijoollee dabaloo beektu ijoollee wal irratti guddatte ergasii sana achi ta'an ijoolleen keenya. Yaa baaqitti sodaatu koo gabbay. Maal sodaatu? Doolan sodaadha yaa. Itillee irra sirraa baati bar lubbuun itillee irratti lubbuun sirraa baati bar. Itillee irratti lubbuun namarraa baatu maa sodaatu? Hundi akkamittiin sodaatu? Booda du'ee qabrii keessa galee. Gaafa dhalatte duutee bar. Wallaahi doolan sodaadha. Atuun hin heerumiin atuun hin dhalin du'uu koorraa hundi akkamittiin sodaatu? Koi haasaan keessan nu galaan jiru qasseedhaa mimee tara nuuf haasaa. Eenyu jalqabu? Mimee haadha faaxeetii dura kenninaa fi haadha faaxee mimeeti jalqabe shi qas jedhiiti daqiiqaa tokko keessa yaada kee ibsii ka'e mimee. Namni kaayiroo keessa kushiina si miicisiifanne ni jira. Osoo beekte kushiina namaa miicitu. Usuu beekteeti kushiina nama afaan kan kee dubbatu miicitu gabbaatee kushiina namaa daladdee jiraatta malee. Namni kaayiroo keessa paantii si miicisiifanne jira. Yaa intala haati bunnaa beetii keessatti duute. Ta intala haati bunnaa beetii keessa bultu jazbaa. Alhamdulillah jedha gatii namni tokko maqaa isa wal mataa ol si qabeef jechuudha. Alhamdulillah jedhi galata doktora soodha. Alhamdulillah waaqa doktor Hasoo tiktokii keessatti uumte jedhi. Rabbii kan kee kadhadhu. Silaa yoo tanallee paantii namaa miicaarta. Silaa yoo tanallee kushiina namaa miicaarta. Silaa yoo tanallee distii namaa kajeelaa jirta. Yaa kajeeltitti. Yaata guyyaa takka paantii eegetan teetitti hin kaane. Yaata guyyaa takka xuutmaa jaharma kan keetitti hin kaane. Loboca harma loboca gootee asirra teessu jechuudha. Loboca gudduu loboca gootee asirra teessu jechuudha. Jireenya maal qabdaa haasofte? Jireenya maal qabdaa haasofte? Koi bakka haadha faaxee sigaa bakka saatii kee fixeetta meemeeffatee haati immoo itti fufi. Ulfaan kaayiroo dhufte. Namni shan simatee argitan namni isii dhungate ni jira. Ni jira Oromoo. Warri jettan takka anatu dhungatamee dhiira 99. Maayinni gurri koo waan biraa dhagaa jiramu jaruma takka kana taasaa jira. Anatu dhungatamee Oromoo ragaa naa baha. Mee takka dhungatamteetti warri jettan. Tunis dirga qabee hidhiisi. Tunis dirga. Xiqqaa guddaan baala baajaajiin ni dhungata. Kara deemaan ni dhungata. Haadha faaxii gimaataan isa sin gimaataan naan jettan. Argaa jirtanii sagaleen shaaworii sin biratti galaa jira baran. Baxxaam qaranii dasseemi. Achi naati faaxee namni shan qabee haleelee dhungatee Hamzaa wajjin. Hamzaa gudeeduudha mana mufrootti sirreerra gizee ba'an hin akkisiisa. Edaaisiin ofitti caantee dhufte ol finfinneerra. Wallahi gizee takka cincimtaa wayii nageenye ummufuroo mana ummufurootti ulfa yaasistee kan jedhu nageenye Oromoo sin warri nageenye jettan takka dhaha. Warri nageenye jettan takka dhaha Oromoo. Takka dhahan sin. Koi fatee haati si dhageenya danuu haasaa jirta haati saatii keessa fixee taates meemee haadha faaxeetti itti fufi. Rabbi kaayiroo keessa nan jiraachisini na haa gabaabsu. Akka ummata kaanii yookaan poolisii mana si fide yookaan mana jala dhufee si biraa deebisi fakkaate rabbiin kaayiroo keessatti waliin nu haa fidu. Rabbiin karaa gubbaatti hin oolchini hin bulchini waliin nu haa fidu. Iciccitti kan teessan jechuudha taati guyyaa takka hin niicine san ajaa kan keessan jechuudha argite ajaa kan kee kanati guyyaa takka hin niicine kanati guyyaa takka hin dhiqanne san kanati guyyaa takka bishaan irra hin buufne san anatu akka miica seeraan si harra kee si miica jechuudha seeraan jechuudha argite. Shaawar jariidhaaf shaampootti si godheetiin hammaam zayitiitti si godhee ana bareechisee si miica. Haadha faaxee bakka sigaa saatii kee fixeetta ishee fatee atti fufi. Isin maal abbaa isiitiin jiraataa jirti. Kadhattee miti kan isin jiraataa jirtu. Dalagdeeti. Maallaqa diyaaspoora nyaateetiin miti kan isin jiraataa jirtu. Wasaktittiin, baaleektittiin, gizee deemtu kan irraan bareedu. Taakkoo caammaa keewwannaan bare yoo irree jette kan gadi fuudhee lixu bare taakkoo caammaa. Yoo uffate kan isirraan bareenni wasaktittii baaleektittii salaata siin salaanne baaleektittii zinaa hojjetaa ooltu jaarsa namaa ol galfattee dhiira ol galfattee ani immoo wanda taatee silaa dhiira wajjin ciisee gadi naaf baastu qaba. Dhiira wajjin ciisee gadi naaf baastu qaba. Isii miti kan kiisiingii dhiirri meeqa haleelaa ba'e. Isii miti kan diyaaspoora irraa ulfa fidee dhufee asitti ulfa sii nutti yaasti. Ulfa finfinnee irraa nutti fiddee dhufte. Nagaa nutti fiddee dhufte naan. Ulfa nutti fiddee dhufte.
Kilo ulfasi. Haati faatee jecha kana waan obsitu natti hin fakkaatu. Qaxxitaa manatti deemtee rukutti mucaa. No, this is ready, this. No, ati dhugamaan Fatiyaa miti kootuuti gabbahi bakka. Inni sodaadhe. No, kootu gabbahi. Inni Ati dhugaan sodaadhe Fatiyaa kunoo. tasaa kootu gabbahi. Inni sodaadhe kunuuti bakka. Seegu jira bannaash kootu gabbahi. Seegu jira laal. Seegu jira laal. Laa seegu jira koo gabbahin sin jedha bar. Ani Fati kaayiroo si yoo biyya abbaa kennaa keessa jira biyya abbaa kennaa keessa jiru miti kootu gabbahi seegu jira. Ambar mana siin beeku bar tultullaa tana bar rakkoon konkoo bar mana siin beeku bar anna maali dhiyaatti bar maali dhiyaatti warroonni ammoo Ameerikaa irra $100 50 kennuuni asin jiru jechuudha. Lolisa isa dhugaa se'an jiroon. Qoy. Gudii Fatiyaa sinan dhageessisaa qoyal tokko. Laayivii irratti Mubaarikii wajjin waan jarri haasa'aa jiran anatu iyyuu waan biraa dhagaa jiramoo moo akkuma kanaatti haasa'aa jiru. Gurra koo amanuu dadhabeera koomantii irratti na barreessitu. Koomantii irratti. Mobil jedhina dhuga dhumeera ifan illee warra qaara baala guyyaa kana. Afaan bulee qabdee jinni na dhungatu. Jinni. Mobil dhungadhu. Eebi afaan bulee irraa waan gaddaraa qabeessee deemu. Wallahi. Ati akka malee rafiti keessa mana manna argite. Obboleetti gooti mati. Amanne bulle wallaan obboleetti kee miti. Ashaadu billahi al-azim an obboleetti keetii miti. Illa beekis na godhi baallaa dafikaatu mira keessaan been. Yaa Allah. No, io mira che certo. Obboleessa jechuun. Wallahi obboleessa koomuti mube wallahi obboleessa koomiti qalama malee sagal bada malee. Wallahi obboleessa koomiti ati. Wallahi wallahi na dhungan mube. Mira che certo wallahi. Wallahi mube. Mube biyyee nyaata obboleessa koomiti. Wallahi obboleessa koomiti ati obboleessa siiduunaati ati. Obboleessa siiduunaa barbaadadhu deemi. Waan akkasiifaatu nu quunname kaa. Waan akkasiitu nu quunname. Gudiin tiktaakaa keenya kana qofa seetu miti kana qofaa miti ammas jira kunoo kanas dhagaameme. ወይኔ የኢትዮጵያ ወንዶች አላህ ድፍት ታርጋላችሁ ሀጥራው ናንታታ ጊዜ ሁንደን አንታታ ጥርቅ ጀው ዱማ እስናት ተቆብ ይሩም ኢትዮጵያ ወንደጁ አከለቴን ተኮ ዋኔን ተሩ ሙዳባ ቶክ ማል ፋይዳን ተሰን ጠይብ ኤጋ ከነታታ ይሩም ተኖረ Dhiirri Itoophiyaa rabbi sina fixu jedhamaa jirtu amiin jedha. Nama tokko namatti heeruman dhabu isin maal eegaa jirtu qo'a maati fuuteetta hin fuune himmati maaf hin fuutu? Maaf hin fuutu? Naaf hin galle. Abaarsaa abaaramaa jirtu sin amma teessanii abaarsaa dhagaa jirtu. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Ishi tiktaakariin keenya taakuraan Oromoodha jedhaa jira. Oh my God! Wow! Nagaya fayyada garmu tolanat ትለያለሽ ሩምንሽ ናቲ ትሙት ኦሮሚያን ጢቆ ሆነ እንጂ ሁሉም ነበር ማውራሽ የኔ አባት ዋው ያራዳ ልጅ ይላል ነው 5000 አስገቡኝ ስላቸው 30000 ማራንጂራ ገርማሙ ቶላ ሆና ደቆ ይላል ራቺ ብቻ አይደለም ኦሮሞ እዚህ ቤት እኛም ነን የኛም ፋሚሊ ነው ስሜት ነው ማራንጂራ የኔ አባት አጉሪ ሁለት አንበሳ ቢሆንማ ጾታ ትቀይሪያለሽ። እሺ በቃ ልተኛ ነው እኔ Kan na dhibee immoo eenyuun beektu tiktaakar Jaanis jedhamtu. What do you live?
Finfinne. Where? Finfinne. Addis Ababa. Addis Ababa. Finfinne. Yeah. Finfinne. Galata mi kottu na cabbat adara rabbi. Na cabbat. For America? Are you before in America? No. Finfinne. No. Finfinne. Only You live in Addis Ababa. Addis Ababa. Addis Ababa. Are you from Addis Ababa? Yeah. Are you from Amharic, Tigray? Which one? Tigray and Eritrea. Orota ituma haasofnu waan ta'e irraanfanneerra. Uummanni Itoophiyaa guutuun isaa liqii birrii 71,000 irra jira jedhameera. Liqii birrii 71,000 isin liqeeffattaniitu. Amma akkas hin kaffaltan kabajaan isin gaafanneerra. Ija maale caalaa wanni kun gaariidha amma gaarii ta'eetuma akka godhu jirta. እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 575 የአሜሪካን ዶላር እዳ እንዳለበት ሪፖርተር ዛሬ ይዞት የወጣው ዘገባ ያሳያል። በዚህ መሰረት ወደ ብር ምንዛሬ ስንቀይረው አንድ ኢትዮጵያዊ 74,175 ዶክተር ሪኬኛ ሞዋይ ከናራቲ ማልጀደን የሮጀን ነው። ተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በውጭም በሀገራችንም የምትኖሩ የኢትዮጵያ ዜግነት ያላችሁ የኢትዮጵያን እዳ ለመክፈል የሁላችንም ርብርብ እንደሚያስፈልግ ተስማምተን ላይ ደርሰናል። በመሆኑም እያንዳንዱ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው በኢትዮጵያ ብር 71,000 ብር እንዲሁም በዶላር 571 ዶላር አካባቢ ያስፈልገናል። ይህንን ለማሳካት የኢትዮጵያውያን ርብርብ እንዲሁም የተለያዩ ድጋፎቻችሁ እንደሚያስፈልጉን ከወዲሁ ለመናገር እንወዳለን። ኢትዮጵያን መውደድ በወሬ አይደለም። ኢትዮጵያ መውደድ በሚዲያ አይደለም። ኢትዮጵያን መውደድ በተግባር ነው። ኢትዮጵያን የምትወዱ ከሆነ የኢትዮጵያ እድገት ማየት የሚናፍቃችሁ ከሆነ የኢትዮጵያ እዳ መከፈል አለበት። ኢትዮጵያ ይሄን እዳ ተከፈለች ባንዴ 10% ነው የምታድገው። my god. ቆይ መነጸረ ጅንኬ ወና ቆይ ማልታተንስ ማልታተን ዶክተር ይሄን እንዴ መንግስት ይጀከነ ተቆቲ መስንጃለ ነው ከስንጅብት ወንት ጅበን ማንጆ ቦታሙ ነው አማከራረ ደማ አዱ ከናኒ ሚያዱ ማችላል ዶክተር አቢ አዱ ማከረ ላልሜ ነው አዱ ከናኒ ቢያና ማት ጉበኔ እሺ ተሰቃያምኔ መነጽሪ ባስቴ መከራ መቀኛኔ ብር ድደማፍ ሰደም ወሊ ቆጫ ብሪ ኩመ ቶርባታ ማቱ እስንር ረጅራ ከኢትዮጵያ ከማሊ ከእኑ ኛተኝ ከፈል እንዴ والله ብሪ ኩመ ቶርባታ ብሪ ቶርባና ረንጅሩ ከኢትዮጵያ አከስ ረንጅር ነገር ረሳ ካሲና መራ ባንክ ይነር ካች ሙረተንስን ዲሳ ማለ ዶክተር ማልታተን እንዴ እንታው والله ወንታ ከና እንታው حرام سودادا دي قمل ربي سودادا لكن بينا ما تغبنه منا دتنا خلاص نسنو فتنه اسني كما ترباتا ما ما ركنه وانت كما ترباتا ما دي كما بري تربا اسني كن نو دكتور ابي انت ما تي ركتير تاچت والله فون قرتك كمالين جالتي كمالين جالتي فون قرتي كان ودي نت دكتور ابي نايم جت ما نصرتيني جرباست وداني إسا إسنتنمنا إسن دمو زينا كنا باستني ما إني إنتاو لأنه أدو خلق يسا قبطاكم وكان براندا دابنا أدو يونغو براندا نمار إنتاو دكتورة بسري كرار عندما بقى زيجنتك أيرا ديرا عادتي يا هنغافتنا إسن نزانتي ما أجاتيتو عن زيجنتك هي أيرا ديرا I'm from Dubai I'm from Dubai. Nyaatani wanta akkasiin jiru. Yoo barbaadde birricha kaffalii kee geeddaran. Birricha kaffalii kee geeddaran. Qalleen akkasiin jiru. Birri nyaatanii birri 71 guutuu nyaatte biyya geeddartaanoo biyyatu geeddaru ta'e gara Oromiyaatti jijjiirrachuuf anan ture. Isaaniifuu qabu. Namni beekumsa hin qabne, qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin qabu. ማይኒ ኦሮታ ከፈላ ካሰን ማቂና ማለት ነው ይባስ ብሪ ሊቀፈተን ሰነ ከፈላ ብሪ 140 ኮ ከፈላ ወላ ያቂና ማዋተ ኮ ስኒ ባሱ ቀኒ ተኮ ይ ረቢን ብረት ስንጋፈቺስ
rabbiin biratti gaafatamtu kaffalaa birrii nama haqqi nama maal isin baasama ergasiisin akkasin turre ergasiituun gaafatamiin deebistu liqiin ikkoo gaafatamanii deebisuun ikkoo yeelloodha kun ituun gaafatamiin deebisuudha liqii jechuun namni sanaan boodayyuu jaallatee si liqeessa soo deebisaa birricha rabbumaan sodaadhaa deebisaa angaruu biyyi koo Ugaandaa Oromiffaa akkan itti bara hin beeku ጀማል ደግሞ ምን ይችላል አንተ ምን ይወጣ ማይኒ ቀልዲን ቤክቷት ቀልዲን ቤክቱ ሙጫ ዱግደጉቴክ ማን እየመከረ እንደሚለቅብኝ ነው ግራ ይገባኝ ባላ አሁን ቆይ ለምንድን ነው እኔ ለምታፈሰው ነው ጥያቄ እኔ አንተ ላይ አፈሰስ አይደል እኔ ለምንድን ነው የምታፈሰው ለሙቲን ይቀልዱ ለሙ ለማንኛውም ትራኩ ተስልክ ይበላሽና አገልሻለሁ እና ይበላሽልኝ የወራስ ስልኬ ላይ እንዳፈሰስካው ማለት ነው ለማንኛውም በጣም ነው ማመሰግነው ተሳክቶልኛል ትራኩ በራስ እንደልቀቅ በራስ እንዳለቀብ በራስ እንደለቀብ ነው የምር ዝም ብትል ነው የሚሻለው ስነ ስርዓት በቃ ትጀጃይ እና አስፈርቻለሁ በጣም ነው የደነገጠው አደረጋገጥ አይደለም እንደምን ማደነግጠው ሙቆሃ ይወጣ አደረጋገጥ አይደል እኮ ሙቆ አይደለም ለፕራንክ ብዬ ቀዝቃዛው ሆነ ያደረኩት እሺ አንቺና ጥረግ እና በጣም ነው ያስደነገጥኩት ነው አሳማት ይከሰንገሉ ማለት ነው ሰነማጀስ ይጠጣው ችግር የለውም ራስና አይደል ጨምረህ እዚህ ድረስ ቀልዲ ስለወጅን ቤክ ነው ማፍቀለል ናሽኪ እንካስቲ ድንጋጤ አንቺልኝ አልበላልሽ ማንቺ ህልም እንዳልበላ ነው የምትፈልጊው እዚህ ቤት አይደል ወርበቃ በህል ጨዋታ ነው እንዴ እንዳልበላ ሸህሉን እንኳን አንሽውና እናወራለን አውራሽ ሸህሉን አንሽው የወቀልች ስለበርሲ ፈታን ያተው ንገሩና ነረኑ አከከናቴ ድርብር ኩታምቶ አከከናቴ ወርኩቱን እንጁ እንጁ ነምቶ ኮተኮ ገሩ ቀልዲን ሰባየ ነመጥቶላ አነምቸ ተኮ ደንገደ ቀልዲዳ ጀዴታን ይገጀራን ካናን ሳሩኩቲ አመመናት ዱላዳ ነዱካን ቡሴተኒ አኒኮ ቀልዲዳ ይርኩቴ 1 2 እሺ ላማ 3 ሰዲ 4 አፉር ኛቹ ፈከንታን 5 ኛቹ ፈከንታን 6 ኛቹ ፈከንታን 7 አደራ ረቢ ኛቹ ፈከንታን 9 ቢስሚላህ ቆይ ቃሪያና በረጅጅራዩ ቶኮ ኩኖቲ ቆይ ቃራ ፍደንፋ 10 no reaction ኔጋ ወሮታ ቃሪያ ፍደንፋ አማዮኛዴ ማላ ጎቱ ስናማ ዩሊዮኛዴ ላይኪንግ ጎቱ ሊዮኛዴ ሰብስክራይቢንግ ጎቱ ማነከን እሺ ኩኖ ሊዮኛዴ ላይኪንግ ጎቱ እንጎቱ ወላሂ ዲሳን ጎዲና እንጎዲና አንከነኛ ነው እንጎዲና ላይኪስ ወላሂ እንጎዲና ሰገንተና ራፍ ቀባኒ ገዱ መፈካታ ሰገንታ ፍራታ ሞት ደብነቲ እስንጃለ ተምተቱ